bagattiin singa'e bulchiinsa aanaa Adaamaa giddugala misoomaaf investimentii kan taate aanaan Adaamaa baga bara haaraa bara 2016tiin nagaan isin gahee barri haaraa kun kan nagaaf gammachuu isiniif haa ta'u jetti. Tole maqaan koo Taayyee Dooriin jedhama. Bulchaa aanaa Adaamaati. Barri 2016 bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara misoomaa, bara bilisummaa isiniif haa ta'u jecha aanaan Adaamaa qe'ee nagaa, qe'ee misoomaa, qe'ee jaalalaa waan taateef abbootiin qabeenyaa kallattii hundaan jirtan guutuu biyyattii keessa jirtan kottaa Adaamaa haamsoomsuun jedha. Aanaan Adaamaa gandoota 22 caaseffamtee magaalaa Adaamaa marsitee handhuura bulchiinsa godina Shawaa Bahaatti argamti. Caaseffama riijiyoopoolii magaalotaan gandoonni baadiyyaa fi magaalaa aanaa keenyaa 23 magaalaa Adaamaa jalatti caaseffamuun walitti hidhamiinsa baadiyyaa fi magaalaa cimsuun badhaadhina waloo mirkaneessaa jiru. Aanaan Adaamaa qilleensa mijataa, bishaan gahaa, lafa diriiraa bonaaf ganna misoomuu danda'u qabaachuun uummata qaxalee nageenya isaa eeggachaa misooma irratti cichee hirmaatu qabaachuun akkasumas qarqara magaalaa Adaamaatti argamuun hojii misoomaaf investimentii filatamtuu ishee taasisa. Maarree abbootiin qabeenyaa hojii investimentii qonnaa fi manufaakscharingii irratti hirmaachuun bu'a qabeessa ta'uu barbaadan gara aanaa Adaamaatti kottaa investi godha. Waliin taanee aanaa Adaamaa haa misoomsinu. Ayyaana gaarii bulchiinsa aanaa Adaamaa.